afaanii fi seenaa isaanii kan ittiin guddifatan, dandeettii ogummaa isaanii kan keessa jiru kan ittiin sagantaan, jireenya isaanii gara fuulduraatiif immoo bu'uura kan itti keewwatan, ofis guddisanii biyya isaaniis gama aartii muuziqaatiin kan ittiin tajaajilanidha. Qophiin Daddaraaroo kabajamtoota daawwattoota keenya iddoo garaagaraa taa'uudhaan karaa televezyiinii Oromiyaa qophii Daddaraaroo kan eegaa jirtaniif, Daddaraaroon Oromiyaa marsaa 1 fi 2 godinaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti adeemsifamaa ture. Har'a marsaa sadaffaa isaarra ga'ee jira. Marsaan sadaffaan isaas godina addaa naannoo Finfinnee bulchiinsa magaalaa Sulultaatti adeemsifamee jira jechuudha. Akkuma daawwattan egaa torbeewwan lamman darban kutaa 1ffaa fi 2ffaasaa as magaalaa Sulultaatti dorgomtoonni marsaa 2ffaa darbanii calallii 1ffaa marsaa sadaffaa dorgommii isaanii taasisanii turani. Har'as kutaa sadaffaa kana keessatti calallii 1ffaadhaa gara 2ffaatti dorgomtoota dorgomanidha jechuudha kan isiniif qabannee dhiyaanne. Dorgomtoonni kun dorgommii isaanii xumuranii waltajjiitti bahuuf jedhu. Egaan isin hanga xumuraatti dorgomtoota kana daawwachaa, dorgomtootaafis carraa gaarii hawaa hanga xumuraatti waliin turaa isiniin jenna. Osoo dubbannu dorgommiin Daddaraaroo calallii 2ffaan kun erga xumuramee boodachuudha. Marsaa 4ffaansaa yeroo dhiyootti kan adeemsifamu ta'a. Marsaa 4ffaan kun haala adda ta'eenidha kan inni adeemsifamu. Kunis ummati ergaa gabaabaadhaan yookaan SMS'dhaan dorgomaa kan filatu ta'a jechuudha. Eenyutu mo'achuu qaba, eenyu dorgommii kanarratti injifachuu qaba kan jedhu abbootii seeraatiin ala ummatis yaada irratti kan kennu ta'a. Kanaafuu namoonni bilbiltanii akkasumas ergaa SMS'tiin eenyu akka darbuu qabu, eenyu mo'achuu akka qabu akka irratti hirmaatan kabajaan isin affeerra. Qophiin Daddaraaroo kutaan sadaffaansaa calallii 1ffaadhaa gara 2ffaatti kan taasifamu itti fufa. Turtii keessan gamanumaan waliin akka taasistan isin affeerra. Turtii gaarii. Buntole kobayade yamnawe awalale kobangale imimani natalisi yani kanke nabochise tona bule sambulan simale kabuntole kobayade yamnawe awalale kobangale imimani natalisi yani kanke nabochise Siyada chun annisu itti ansebo hennisu Sifabare dinaketi chitike guma feti doksu fitin si dabdeti Siyada chun annisu itti ansebo hennitu Halkan rivan galatu ya gumaya kambatatu Jalalti tentana gubdu ya damite numangartu Kobabasi namakisa yani kanke nabochisa Siyada chun annisu itti ansebo hennisu Siyada chun annisu itti ansebo hennisu Halkan riban galatu ya gumaya kambatatu Jalalti tentana gubdu ya damite numangartu Kobabasi namakisa yani kanke nabochisa Kayyoon akkeessu maalinni amma dhumaatti akkeessaa hafameti wallisaan tokko ittiin sagalee ofii qarachuudhaaf sagalee ofii ittiin beekuudhaaf ittiin sagalee of leenjisuudhaaf ittiin shaakaluudhaaf natti fakkaata malee amma dhumaatti sirba akkeessaa yookiin fakkeessaa hafuun baay'ee bu'aa qabu garuu fooyya'inni jechuun maalin kanaan marsaa tokkoffaa lammaffaatti dabartee amma lammaffaa sadaffaatti kanumaan dorgomta fooyya'ina waan addaa tokko ati akka nama wallisaa ta'uu deemutti waan addaa tokko fooyya'ina jechuun maalin namni jijjiirama barbaada ofii keetii sagalee qabda sagalee kee uumte yeedaloo itti uumte kan biraa kalaqa mataa keetii sirraa eegama sadarkaa marsaa sadaffaatti jechuudha ani kanan sirraa eegaa ture maalumaafuu yaada dabalataa sirba gaarii filattee isarratti hojjechuu irratti xinnoo allaaftee natti fakkaata eenyumaaf qabde kee boodattee eegi.
Kumana vela ta gerar ijeru geraranda doruga na duge yorugare go tagae loluna tu tae mugare Mugito male robu modo mugito tae lesa male magarsu modo lesa tae durba male mukkau modo nurba tae maraji male nungadu modo naraji tae gombisa male nodu gombise male ngalu ya gureto gure gurracha badatu gure gurracha badatu ya gureto kare karani namatu barana wana tidatu Milanu gilaga odogo tuba tari Geerar sarratti wanti xinnoo fooyya'ee jira. Fooyya'ee waan fakkaatu jira gama tokkoon. Garuu sirba aadaa irratti kanaan dura irra deddeebinee dubbanneerra. Sirba aadaa akka uummataa keessatti sirbamuu fi gara aartiitti ce'ee waltajjii irratti sirbamu garaagarummaa qaba. Garuu akka dorgommii sadarkaa kana jirutti marsaa sadaffaa irratti maalinni kanaan dura tarreessinee jirra. Haala sanaan hin deemne maalumaafuu qabxii keedhuma irratti eeggadhu. Kabir
warra dhiiraa morma keessan irratti keessattuu mucaan gabaabaan garasii morma akka warra dhiiraa lamaanitti erga tokko naannessuu irratti garuma tokko qofa kanatti kan hojjechaa turte jara laalteen hojjettu kophaa deemaa turte isa kana sirreeffachuudha. Dubartiin bakka walgalla keessan dubartii tokkodha isallee kan dogongore nama baay'ee miti bakka muuziqaan itti citu lakkaanii muuziqaa sana wajjin bakka itti citu sana lakkoofsan yookaan muuziqaadhaan beekuu dhabu ishii kana sirreeffadha. Kanarraan kan hafe teeknikii irratti rakkoon qabdanii muuziqaa wajjin wal simsiistanii rukuttaa irrattis rakkoon akka hin jirredha. Kan itti xiqqoo waan sirreeffachuun sirra jiraatu isinitti himu maalinni itti fayyadamu waltajjiin kun hundi kanuma keessan bal'istanii qabachuun sirra jiraata. Garanatti kuffistan kun immoo sirraa waan irra jiraatudha. Waltajjii haala nama ja'a isinii bal'isanii qabachuu hin dandeessan. Miidhaguun si hin danda'a miidhagsuus hin dandeessan. Kana ala warri dubartootaa keessa'u haamilee guddaadhaa fi ifinsi fuula keessanii baay'ee gaariidha. Kana caalaa itti cimuun sirra jiraataa kan jedhu anaaf gaariidha. Qabxii keessa fuulana dhaggeeffadha. Kabajamtoota hordoftoota keenyaa mee amma immoo gidduutti abbootiin seeraa waa'ee dorgommii kanaa ilaalchisuudhaan yaadni isaan qaban maal akka fakkaatu turtii isaan waliin taasisna. Mee obbo Dabareerraan jalqaba. Obbo Dabaree mee dorgommiin kun marsaa lamman darbanirraa maaltu adda isa godhaa akkamiin agarta? Marsaa sadaffaa kanaan dorgommii marsaa sadaffaa bifa lamaatiin ilaala. Tokko wanti dorgommii kana keessatti gama hundaatiin gama sagaleetiin gama shubbisa gareetiin gama shubbisa dhuunfaatiin gama dandeettii addaatiin hundaan wanti fooyya'aa dhufan jiru. Akkasumas immoo akkuma marsaa lammaffaatti otoo fooyya'ina agarsiisin bakkuma sanatti kan turan jiru. Kun haala dorgommii waliigalaa keessatti haala dorgommii keessatti kan ilaalledha. Kana fakkaata. Mee akkuma waliigalaatiin dorgommiin inni kun inni marsaan sadaffaan jechaadha. Fooyya'insa qaba jettanii fudhatu yaaddu? Egaa bifa lamaanan ilaala. Kan fooyya'ee jira wanti immoo hir'ates jira. Maaliin marsaa lammaffaarra akkuma turanitti sanuma kan fuudhanii dhufan otoo fooyya'ina agarsiisin jiru. Kuni hundumtuu hin fooyyofne jechuun hin danda'amu. Wanti fooyya'u jira wanti hin fooyyofne jira. Bifa lamaan ilaalamu. As karaa bitaa kootiin immoo ogeettii shubbisaa as saggareetu jira. Mee iseen immoo dorgommii kun maal akka fakkaatu marsaa jalqabaa fi lammaffaa isarratti yaadanuu laatti. Mee dorgommiin kun akkamitti argite? Iddoo tokko tokkotti fooyya'insa gaarii fi isa cimaadha kan mul'atu. Tokko tokkotti immoo hamma ta'e hin jira. Rakkin isaanii gaambarra yookiin iddootti shaakales dhabuu hin mala ta'a. Tokko tokko cimaadha. Baay'ee cimaadha. Tokko tokko giddu galeessa. Tokko immoo fooyya'insa homaatu kan hin qabnes hin jiraata. Waan akka kanaatti kan mul'atu. Mee dhumarratti dorgomtoota gara marsaa arfaffaadhaaf darbaniif ergaa nati qabdummaa inni akkamiin akka isaan qophaa'anidha kanatti gorsitu? Dorgomtoota marsaa afuraffaatti kan darbaniif wanni isaan gorsu dorgommiidha waan ta'eef caalanii argamuun barbaachisaa waan ta'eef shaakaluun barbaachisaadha. Ogeessas ni barbaachisa taanaan ogeessa adda addaas gaafachuudha. Biiroowwanis mootummaarras gaafatanii bakka adda addaatti ogeessa gaafatanii iddootti cimanii mul'ata guddaa ta'uu danda'a kan jedhu tokkoon qaba. Kabajamtoota hordoftoota keenyaa kan daawwachaa jirtan as magaalaa Sulultaatti daddaraaroo qophaa'edha. Daddaraaroon kunis kutaa sadaffaa callee tokkoffaarraa gara lammaffaatti taasifamaa jirudha. Dorgommichi cimee itti fufee jira. Dorgomtoonnis baay'ee ciccimoodha. Kanaafuu ammas dorgommichi waan itti fufuuf turtii keessan hanga xumuraatti waliin taasisaatiin jenna. Yeroo gaariin waliin dabarsaa.
sholeedha arrangaltu maaree arrangaltu booleedha ka'uutiin billiqee sholeedha arrangaltu maaree arrangaltu booleedha eegota keelaalii sholeedha arrangaltu maaree arrangaltu booleedha kamuutiin sinniqee sholeedha arrangaltu maaree arrangaltu booleedha morma taaliyaalii sholeedha arrangaltu maaree arrangaltu booleedha oliigaa babdiisaa sholeedha arrangaltu maaree arrangaltu booleedha seenaa keessa yoomuu sholeedha arrangaltu maaree arrangaltu booleedha hunda teenya boonsaa sholeedha arrangaltu maaree arrangaltu booleedha afaan fartu sholeedha arrangaltu maaree arrangaltu booleedha afaan fartu sholeedha arrangaltu maaree arrangaltu booleedha. Famale gorobe tansiega gorobe tansiega wilin fininu gorobe tansiega gorobe tansiega ikirukuti gorobe tansiega gorobe tansiega lensinchinu gorobe tansiega gorobe tansiega sodatine akaguma gambora imante bilchoftete dafarka galfado siramba fatini abum kutu yalini elken sodatine sodatine wow wow sodatine sodatine wow wow sodatine sedebde kudum fafite dosite gadi jalala redamte atumma fago fannefte takabde busun sedebde kudum fafite dosite gadi jalala redamte urresurus hago ferrasake carraaqqin ati aadarraa jalqabdee aga shubbisaa hojjechuudhaaf yaalte baay'ee gaariidha. Garuu yaaluun keemmoyyuu waan san cimsittee hojjetteedha. Wallaggayyuu illaaffiste. Marsaa sadaffaatti immoo waan akkasiitii miti kan sirraa mul'achuun irra ture. Shawaatti gaafa dabartus immoo homaayyuun agarsiisne wanti sirraa mul'ate tokkoyyuu hin jiru. Yaada kanaan dura sii kenname san cimsattee amma immoo daran san caalayyuu hojjechuudha kan sirra jiraatu. Gaafa ammayyaattis dabartu immoo akkasuma. Hojiiwwan hojjechuudhaaf maltu waa akka marsaa sadaffaatti ibsuudhaaf xiqqoo hanqina qaba. Amma uffata jijjiirrachuu waltajjii irratti baay'ee sitti fixe. Kan aadaa calqabdee ammayyaa irratti wal simsibsiiste sochii sana wal fudhachiiftee haalli itti taphatamu uumamuu danda'ama. Yaada jedhutti dabaluu fi maalumaafuu qabxii kee dhumarratti eeggadhu.